Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni YouTube kana jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe godhaa jechuudha. Egaa Hermiin yeroo baay'ee yeroo akkas ol kaatee deemtu kufuu malee didde jecha jedhamaa jira. Kun immoo maalirraan kan ka'edha? Cinqatiirraan kan ka'edha jechuudha. Namni baay'isee gaafa yaadu sammuunsaa garaan taanetti deema waan ta'eef Hermiin taragaaga'uu qabdiin ja'anii Abrahaam yeroo ammaatti irraanfateera wanta kaleessa ishee faana dabarse dhugaa rabbi kana irraanfateera waan ta'eef atis immoo sammuu kee bakka ragaaga'uu qabda. Ana akkan hubadhutti gaa'is akka kanadha jechuudha. Taragaaga'uu qabdi Hermiin maaliif Abrahaam tokkoffaa nagaa isaa miti. Guyyaa kaleessaa viidiyoo mana daaniitti gadhiifame yoo argitan baay'ee tokko nama dabbaraa intiniinsaa jechuudha. Jira miti zimmi ji'ee bakka nama sammuu isaan beekne akkasidha jechuudha. Kanaaf Abrish xinnoo ishee rakkoorra jira waan ta'eef isheen immoo taragaaga'uu qabdi. Hermiin taragaaga'uu qabdi. Yeroo inni akkas ta'u isheen immoo taragaaggaatee jabaachuu qabdi malee isheen of miidhuun qabdu. Kana jechuun barbaada obboleettii ishee Maartiinii boossee kunoo akka kanatti bo'aa jirti jechuudha. Amma bo'uun faayidaan qabu. Silaa Hermiidhaan owwuu kan isin qabdan yoom ture? Kana dura ture. Kana dura gisee isheen abbaa mucaa namaa jaallattu lakkii siin ta'uu booddee simiidha jechuu ni qabdu turtan. Erga ta'ee maaliif boosu? Erga ta'ee maaliif kaameera fuulduratti as baatanii boosu? Dhugaa rabbi kana Abeelis sobee madhaa obboleessi ishees akkasuma Maartiin illee sobdeetu hundi keessan sobdanii to'a mucitti dhugaa rabbi kana akka kanatti hoy jettanii kunoo akkas gootanii keessanii jechuudha. Silaa nama haadha manaa qabu nama mucaa qabu akkamitti deemtee gaaffii jaalalaa iyyeessitiifi badii kan qabu koo isinii dhugaa rabbi kana ammoo as baatanii immoo boosu jechuudha hundi keessanuu tara ነገር እኮ በጣም መጥፎ ነው። ስለዚህ Hermii taragaaga'ii jenna. Egaa akkuma beekamaa jiru Ruutii fi Abrish gara fuulduraatti deemaa jiru. Hermiin immoo gidduu isaaniitti miidhamaa jirti. Bichaa rabbi jaalala mucaa kana keessaati aballeessuu dhugaa rabbi kana hordoftoota kiyya jaalalli gadheera waan ta'eef mucaan kun lapheedhaan jaallatti. So ammoo sin barbaadu kana booddeeti obboleettii koodha je isheen ulfaa'een jira garaatti si qaba'een jira gaafa jettu Abrish immoo kana booddee obboleettii koo ani kanan jaalladhu Ruutaadha. Kanin faana jiraachuu barbaadu Ruutaadha amma gara fuulduraatti ganaatti daarii abbannaa wal fu'uuf jenna jee isheef ibsee jira jechuudha. Kanaaf rabbi obsa siifaa kennu Hermii keenya dhugaa rabbi garaa nama nyaatti rabbi obsa siifaa kennu hunda keessaniifuu jenna.